Ashuma arga fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan baga walitti deebinee erga badee ture yaa akkuma beektan nu hundi keenya iyyuu gadda keessa jirra. Sababa sanaaf badee viidiyoo waraabuu fi miti nama wajjin haasa'uu iyyuu hin jibbean kaameraa ofitti garagalchuu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf taanaan wantoota baay'ee wanti haasa'ee dubbadhee of keessaa baasu waa baay'eetu jira ture garuu mootu miira akkasii keessa miira viidiyoo waraabuu san keessan turre. እና አከሰኒ ሁሉ ዲኬሰኒ ወደ ጭማ ኬስ ከጀርሰን ነን በከልማን ኦሮሞ ገሩ ወንቲን አራስን ረት ሲኒ ልበቹ በርባዱ ባየን አከሰን ጀጀባታን ጀጀባዳ ሰበብ ኒሳ ኦቶ ቦይቺ ነማ ገልቼ ስላ ሀጻሉመቱ አስመዱ ነው ጀደትሪ ገሩ ቦይቺ ነማ ሂንገልቹ ጀባቹዳ ኦፊሚና ኬስማ ፊ ጆሊ መነማ ሆጀኑ ጀቹዳ ሸመረን ባየን ሰበብ ጋፋጫሉ እንደ ከናን ሙኒ ባየን ኦቶ ቦዋን ማልማል miidhaman baay'eetu jira maal kanaaf amma booda gadduun boomuun maaliin haa dhaabbatu dhugaa dubbachuuf samoona gadda cimaa keessa turre wanti buusnu tokko illee kan hin jirre imimmaan keenya lafatti hin badu rabbi dhugaa haa caalu nuuf haa baasu waan sana kan barbaannu jechuudha yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf ani beeku miira keessa ture dhugaan jechuun baay'ee tokko jechuudha hojii garatti hojjedhu wallaalee baqachuun an jireenya koo keessatti waa baay'ee dhabeera namoota jaalladhu dhabeera abbaa keessa dhabeera du'aan jechuudha garuu kan akka haacaloonni koo cabseen jiru dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha ani kana booda waan namaa gaddu natti fakkaatu banagaraatti illee hin beekan bichaa kana booda namni fedhe du'ee toonaan jedhaniyyuu waan gaddu natti fakkaatu kalaas onneen kee dhugaa dubbachuuf jechuudha kanaaf jajjabeessa kabiraa maal jechuu barbaade beektanii dhuguma dubbachuuf sana yeroo ammaa kana namni Dr. Abiy deeggaru immoo bilisiginnaa deeggaru sammuun isaanii likki jira jechuun jarri kun dhugaa baasaa jiranii irratti hojjechaa jiranii jedhama garuu mee ofuma keessan ilaala dhugaa dubbachuun akkasitti eenyu adaanichi maali kan jedhan intala jaartiyyoo ballaasan takka shaneedha jette dura jawaar jedhan ergasii eenyu jedhani dubartiin 3 qabamtee dhiirri 7 qabame jedhan ergasii eenyu jedhan Tigree jedhan ergasii shanee jedhan እና ብልጽግናን akka taphachaa jiran diraamaa isaan taphatan kan hangamma isinii galuu dide andeengartoo Abiy ture diraamaan isaanii garuu naagalee tu jedhiitu jechuudha birri Abiy akkas jaalladhusan inni afaan damma dibatee uummata keenya fixaa jira kanaaf jechuudha warroonni Abiy jettan dhuguma rabbi dhiigni haa caalu garaa isin haa nyaatu nu warra gaddara jiruuf Oromoo gaddara jiru jedhaati nutti faarsuu dhiisa ammee jaruma Abiy faarsan arguu hin barbaadu jedheetiin bilookii godhee harki kun nadiimate baaqomni kun jechuudha soosaan bilookoo jalaa godhu neeruu fixuu hin dandeenye hin dhuman እና jechuudha warri Abiy deeggara gandummaadhaan qabatee ijoolleen Jimmaa mirxiin jechuudha kan sammuun isaanii smartii ta'e kan bareechanii Oromummaa fi seenaan Oromummaan qaban seenaa Oromoo beekan namichi kun maal akka dalagaa jiru beekan namni Abiy deeggaru hin jiru namni Abiy deeggaru kuulloo kan jedhani biyya kan buna guuruu Jimma deemanii Oromoo qulqulluutti dabalaman beeta namoota akkasiiti Abiy illee Oromoo maaltu isa godhe haadhi isaa jechuudha garaatti sabaattee achi deemtee kan isa achi deesse malee namni Oromoo nusuun namni Oromoo dhiiga Oromummaa qulqulluu qabu saba ofiitti akkatti taphata jedhee yaaduuf natti ulfaata mootummaan kanaan dura Oromoon miidhamuun haaraa miti baay'eedha hin miidhamne bara Hayilamaariyaam Dassaalem maqaa isaan beeku namicha kana jechuun namicha jaballaa bara 2016 irreecha ture lammii keenya baay'eetu dhumee wannaadhaan xiyyiidha gubbaarraa nutti tokkofamaa ture jechuudha wanti illee hin godhin jiru saba kan koo qallaalumatti isinitti nu barbaada kan irreechaa bichaa sun ta'e baay'eedha kan ture bara mallas afaan Oromooyyuu akka hin dubbatamne gochaa ture mallas akka afaan Oromooyyuu hin dubbatamne Oromummaa fi Oromoo fi Oromiyaa waan jedhu balleessuuf yaada qaba ture jechuudha mallas garuu jarri kun okkee halagaadha kana godhan mootummaan kun garuu Oromoodhaaf hin jedhee saba ofiitti gaafa akkana taphatu baay'ee garaa nama nyaata kabiraammoo jechuudha
Mallas waan fedhe Oromoo godhuyyuu haga Oromoo beeka. Saba kana jilbiiffachiisuun hin danda'amu jedhee Mallas dhugaa keenya himaa bu'e, hamma keenya himaa beeka, gootummaa keenya beeka, seenaa keenya beeka. Yeroo baay'ee Mallas Amaaraan jechuudha akka Amaarri seenaa hin qabne dubbachaa ture. Viidiyoo isaa tokko yoo jiraate namni naaf ergee ture kana dura jechuudha. Mallas akka Amaarri seenaa hin qabne, Amaarri akka faayidaa hin qabne dubbata. Yeroo baay'ee Oromoon immoo akka wanni tokko Oromoo duubatti deebisuu hin dandeenye fi jabina Oromoo saba kana waan isaan barbaadan malee waan isaan hin barbaanne isaan jaalachiisu wayim akka isaan hordofan taasisu akka hin danda'amne saba kana jilbiiffachiisu akka hin danda'amne hamma keenya dubbachaa ture. Abiyyi garuu Oromoodha otoo jennuuni seenaa keenya wallaalee as bahee seeraan gaafanna hundumayyuu as faraarraa isaa gaafa kaan uffata intini baafatee nutti dhufe namichi kun mee sirrii madalagaa jira jettanii deeggartanii warri deeggartan. Naaf galaan jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namichi kun sirrii madalagaa jira yookiin immoo wanti inni gochaa jiru kun sirriidha. Mootummaan amma jiru kun wanti inni gochaa jiru sirriidha jedhanii deeggaran immoo maal jechuudha. Dhuguma dhiigni isaa bakki aan jechuudha. Nama ajaa'iba bara. Annaa waa'ee mootummaa kana baay'ee nama ajaa'iba. Kana dura ani deeggaraanii ture. Namoonni baay'ee warqii mootummaa kana sirrii hin jiru. Beekee afaan mi'aayee biyya keenya ala Oromoo fixaa jira. Wallaggatti akkana gochaa jira. Guujiitti akkana gochaa jira. Ani immoo yaadni ani qabu maal ture beektanii Oromoon biyya bulchuu hin danda'amu waan jedhu qaba yaadni warri nafxanyoo jechuudha. Kana taasisuu hin dandeenyu. Namni kun deeggaramee yoo sirraa'e innumti osoo itti fufee yaada jedhu qaba ture yaani. Lakkaa inni akka afaan mi'aayee akkatti dhiiga saba kiyyaa dhugu maalitti beeka'ani. Yaa innaa hunduma keessaniif iyyuu warra bilisiginnaa deeggartan warra namicha kana deeggartan akkuma anaaf turee galee kan isiniifis turee galee gaafa gochanii jira. Ani kan deeggaraa ture osoo inni Wallaggatti dhiiga lammii koo dhangalaasa osoo inni Gujiitti akkas gochaa bahe yeroo sana isa faarsuu kootitti dhugaa rabbii yeroo tokko tokko ofiin jibbee ofitti deebi'ee of komadha. Yaa kanaaf jechuudha. Deeggaruu abbaa fedhe deeggaruu mirga qaba. Garuu nurratti faarsitanii madaa keenya irratti madaan dabalinaa. An dhugaa isin jedhaati yoomillee keessa kiyya keessaa hin bahu waa'ee Hacaaluu jechuudha. Yoomillee. Hacaaluun anaa miti ilmaan kiyya boru ani ilmaan yoo ta'e seenaa Hacaaluu barsiisaa guddaa. Hacaaluun maal akka ta'e itti himaa guddisa jechuudha. Yoomillee onni keenya keessaa nama bahu miti. Hacaaluu jechuun dhugaa rabbiyaan fira baay'eetu narraa du'ee waa baay'ee ta'ee gadda baay'ee nama mudata jireenya kiyya keessatti namni kamiyyuu bu'aa bayii baay'een argitan jireenya keessan keessatti garuu an onneen kiyya akkana cabee deebi'ee namatti deebi'ee akka duraan taphadheen kolfanatti fakkaatu miira amma keessa jiru kanatti jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Bakka gadi qabee yoo ilaalu of gaafadhaame dhuguma Hacaaluun du'ee jira of gaafadha yeroo tokko tokko jechuudha. Taa'ee of gaafadha. Ammana keessatti iyyuu intalli kun hin maraatte hamma ati maraatte hamma naan jedhanitti jechuudha warra hin bira hojjetu. Baqa jazbaayee jechuudha. Hamma kana ibidda nutti qabee Abiyyi jechuudha. Namoota ija keenya gurra keenya nuti jennuun kaan hin hidhaa kaan hin ajjeesaa gaaf kaan inni bakka akkasaatti qabsoo Oromoo sitti dhaabuuf garuu miti. Inumaa itti jabaate. Inumaa itti jabaate malee qabsoon Oromoo asitti hin dhaabbatu. Garuu yeroo ammaa kana nuti Hacaaluun kan nurraa barbaadu jechuudha. Boo'icha isaaf gadduu miti kan nurraa barbaadu ilmaan Oromoo tokko ta'uudha. Yaa tokkummaa jedhee kan sirba isaa yaadattu yaa tokkummaa barbaada yeroo baay'ee ni kan leellisu tokkummaadha. Tokko taanee kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uudhaan alatti wal qiiquu wal arrabsuu wal kumachuu ebila akkas ture ebila akka anama fageenya waan haasa'u baay'ee qaba. Namoota baay'ee kumadhee jira. Namoota Hacaaluu irratti yeroo inni jiru wantoota adda addaa jira. Waa baay'ee haasa'uuf keessa koo jira. Garuu yeroo kana wanta akkasii haasa'amuun faayidaan qabu tokko ta'uudha kan faayidaa qabu. Oromoo yoo tokko ta'e biyya sochoosa biyya sodaachisaa jechuudha. Yaa kasana Oromoo yoo tokko ta'e biyya sodaachisaa Abiyyoo akka turgufamaa amma jechuudha. Nu tokko taanaan mootummaa barbaannu akka barbaannetti wannaa jechuu kan hin barbaanne akka barbaannetti buqqisuu kan dandeenyu jechuudha. Yoo walii galallee yaada tokko qaban. Kanaaf wanni har'a jechuu barbaade kanaadha. Dhugaa isin jiraatiin namni Abiyyi yeroo ammaa kana deeggaru nama dhiiga Hacaaluutti baga Hacaaluun du'e jedhee itti kolfunatti fakkaata beektani. Kanaaf amma kana dubbadhee keessa goosii baafachuu barbaade hin gaddina. Gadduun faayidaa hin qabu. Amma booda gochaan hojiin haa agarsiifnu.
keessa keessanitti illee wanti yaaduu qabdan maatii Haacaaluuf boodarra yookiin immoo ijoollee Haacaaluu nuti guddisuu qaba waan ta'eef yaada keessa maal gochuu qabaan. Ani Haacaaluuf maal gochuu qaba? Ani ijoollee Haacaaluuf maal gochuu qaba? Waan jedhullee keessa keessanitti isinuma yaadachiisuu barbaadatan hundumtu keessanuu yaada hin qabdanii yaaddan jedhee yaada. Wanta akkasii yaada. Kanaan sanaan alatti hin bu'inaa amma booda jechuudha. Hojii jabeessaa. Yaa akkasanii kanas hin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma deddeebinutti. Nama booda viidiyoo wantoota jijjiiruu nan dubbadha yoo danda'e jechuudha. Nana ganaaf tura baay'ee sin jaaladha ilmaan Oromoo roota bilisignaa deeggartan irra deebi'aati sammuu keessan isti maal akka gochaa jirtan yookiin immoo mootummaan isin deeggaru diraamaa inni taphachaa jiru ilaala. Yaa kana isin jedha.